Kaani bonya daa'ima kanallee isbaalatti gatan dhalanii. Bade ijoolleen keenya maal ta'aa jirti? Isbaalatti gattee badde. Daa'imni waan fakkaattu laalee bade garuu maalitiin gatu? Badan waliin gubadha malee hin gatu. Bade baangaalii dalaala. Viidiyoo isinii bosota. Sheer godha ijoollee salpha. Egaa obboloota koo akkuma argaa jirtan daa'imtituun isbaalaa keessa kan argamte isbaalatti gatanii daa'imtituun naannoo ji'a 3-4 kan taatudha. Yaa ta'u malee caaltuun akka qalliititti qabde gin daa'imtituun dhugaa dubbachuu fi daa'ima baay'ee bareedduu tana akkanatti qoshaashatti gatanii arganii jechuudha namootumti Habashaanii. Yaa ta'u malee immoo waan akkana kana waaqayyoon dhiifama namaaf haa godhu malee baay'ee daa'ima kamiyyuu daa'ima bareedduu baattee haxaatii guddaadha. Akkuma argaa jirtanii ijoolleen keenya yeroo baay'ee amalli akkanaa kuni yookiin immoo wanti akkanaa kun yeroo baay'ee deddeebi'a jechuudha. Garuu waaqayyoon akka cubbuu keenya nurratti lakkoofne malee oduu akka cubbuu keenya nurratti lakkaa'e silaa lafa tanarraa hin hubanna. Gin waan baay'ee cubbuudha jechuudha. Yoo barbaannirree ta'e yoo maraattuu taateen irratti namni fayyaan hin gata jedheetuun yaadu. Amma ijoolleen keenya maal godhu biyya Arabaa kana keessattuu Saawudii keessatti jechuudha. Wal fuudhuu anuma baqaa tidaarii kan matuma isaanii hin dandeenye kana wal fuudhu yoo wal fuudhasan sun sanirratti gatee baya sun immoo fuutee isarra ishii sanirratti gatee yoo inni badu ishiin immoo fuutee alatti gatti jechuudha. Sinin galee daa'ima tana awwal hin dandeenye kan waa tokko hin qabne biyya ormaa keessatti deessee gataa jirti. Dhugaa dubbachuuf waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee nama azaansiisu jechuudha. Daa'ima akkanatti bareeddu kana daa'ima dhugaa dubbachuu fi osoo an bakkaatillee taate amma fakkeenyaaf daa'imtituun guddoodha dhugaa dubbachuuf. Akka ji'a 3 akka ji'a 4 ni taati jechuudha. Mee maraattuu yoo ta'e akkamitti namni fayyaa qabu garuu ni gata jedheeton yaadu ani daa'ima kana wajjiniin irree kadhachuu wajjiniin irree namaafillee guddisi namni hin qabne baay'eetu jira. Namni hin qabne namoota meeqa kan daa'ima hin qabne jechuudha. Ati immoo kan dhaltee gattu. Cubbuu jabaa cubbuu amma hin jedhamnedha jechuudha dhugaa dubbachuuf. Waaqayyo nuuf haa dhiisu malee baay'ee nama hin jedhamne cubbuudha. Maaliif amma fakkeenyaaf biyya kana keessatti illee naannoo biyya Dubaay kana keessatti iddoo taphaa hin jira urufoota adda addaa jechuudha. Iddoo ilaaf kan jedhamu iddoo taphaa. Achi keessatti yeroo baay'ee jedhanii yeroo sarratanyaan qoshaashaa minamina aruu daa'ima achi keessaa yeroo baay'ee argee jedhan yeroo baay'ee deddeebi'ee. Kanaaf amma fakkeenyaaf ijoolleen ala hojjetan akka qufaasan achi dhaqanii achoo dhaqan poolisoota jiraa hin eegama. Maaliif sababa daa'ima san daa'imaatiif jechuudha sababa daa'ima gataniif yeroo baay'ee deddeebi'ee daa'ima tana gatteef jechuudha sarratanyaan kan gatu sarratanyuma kan dhalus ishuma baay'ee tokko nama azaansiisa dhugaa dubbachuufi annaa waan akkasiitii baay'ee takka dhugaa dubbachuuf ani argee baay'ee tokko rufadhe maaliif daa'ima tana daa'ima ji'a 3 kan ji'a 4 ni taati daa'imtuun qophaastee insu sochooti. Gin daa'ima akkana jirtu tana yoo gattu yoo biraa deemtu maalitti dhaga'ama laata maal gara jabummaan akkanaa dhugaa dubbachuun maalidha gara jabummaan akkanaa hara waaqayyo siif haa dhiisu dhugaa dubbachuu fi rabbiin siif haa dhiisu maal si dhiisaa miti. Daa'ima isaanii tana akkamitti namni ji'a 9 garaatti baatee makaraa san keessa darbee daa'ima tana gata yaa namaan kennitu ofirratti hin beeksisu yoo jettilee namni fudhatu harkasi dhungatee fudhatu namni nama guute
Yoo daa'ima san namaa kennite waan iyyuu sii tola garuu immoo urufatti gaafa gatte cubbuu jabaadha daa'ima xiqqoo tana jechuudha. Dhugaa baay'ee takka na azaazasiistee dhugaa dubbachuu fi waaqayyoon ishiidhaaf haa dhiisu malee baay'ee nama hin jedhamne na gaddisiise jechuudha. Maaliif daa'ima sabiyyi tana akkatti bareeddu tana alatti baastee gaafa gattu sammuu akkamii kenneef laata namummaa moo namatu jedhaa fuudhee gate. Waan baay'ee nama gaddisiisu dhugaa dubbachuuf waan jecha nama fixachiisudha kuni. Gina na baay'ee takka na ajaa'ibee yeroo waan akkana kana deddeebi'ee waan hin arguuf Itoophiyaa keessa illee hin jira kun biyya Arabaa keessa osoo hin taane biyyuma keenya keessatti illee hin jira jechuudha. Ka daa'ima gattu kun gadduma dhiyoo kanas daa'ima takka poolisii dubartiitu fuudhee guddise. Isheen niitiin sun irree shillimaata argatte jechuudha. Daa'ima xiqqishuu guddistee harma ishii kennitee fi hin guddiste lafaa fuutee jechuudha. Ilaala. Garuu immoo hangattu sun sammuun ishii sirriin hojjetu ta'ee ani hin beeku dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu ijoolleen keenya waan akkanaa kana of eeggannoo godhaa. Booda rakkina irratti gaafa kufte immoo atis akkuma ishee kana gootaa. Kanaaf of eeggannoo godhii bakka sii ta'u ilaalladhu. Bakka sii hin taane dhiisi. Kanaafuu bakka dhugaa dubbachuuf bakka sitti cimte biraa deemi. Bakka ani amma ishii deechee erga deechee namni dhabe baay'ee jira. Odoo miidiyuma irrattuyyuu nama ta'een namni harkas dhumu namni dhugaa dubbachuuf kan dhabee kan daa'ima dhabee halkanii guyyaa bu'u nama meeqatu jira. Haxaatii guddaa ana mana hin jedhamne. Kanaaf maal gochuu qabnaa? Of eeggannoo gochuu qabnaa jechuudha. Daa'ima tana akkuma argaa jirtan siniif illee akka irraa barattan yookiin immoo akkasin barsiisuudhaaf maaliif daa'imti erga nabsee godhatteen booda namummayyuu itti fakkaachuu diddimoo maaliif akka ta'e hin beekani. Gin injaan hin beeku. Namummaa fayyaa akkamitti akka gatu hin beeku. Sanummoo feestaaliidhaan marsitee akka ukkaamamtee duutuuf daa'imti sun in iyyiti. Sagaleen ishii sagalee guddaa qabdi. Daa'imti ji'a 3 jechuun baay'ee guddoodha. Feestaaliidhaan marsitee qoshashaa cinaa gootee biraa deemtee jiran. Namni abishaan itti dhufee daa'ima tana argate. Takka lamaan qabu dhugaa dubbachuuf hin baay'ate waan dhugaan baay'uma tokko ani yeroo baay'een argaa. Daa'ima akkanatti daa'ima lafa arganne maaliif daa'ima xiqqishuu tana maal gocha addunyaa lafa tanarratti fiddee yookiin fiddee hangalaa ta'uudhaaf dhalteetu erga hin dandeenye khalaas erga guddisuu hin dandeenye maal gocha karoorfatta daa'ima da'uudhaaf. Waan jiru na wallaalchisee dhugaa dubbachuu fi lamaan hin nyaa'u waaqayyoon ishiidhaaf haa dhiisu. Namoota akkanaa kanaa namoota dhugaa dubbachuuf sammuun sirrii hin hojjenne ta'a malee namni sammuun sirrii hojjetu daa'ima sabiyyi tana baasee hin gatu. Kanaafuu obboloota koo waan akkasii isiniin jechuun jaalladha. Daa'imti tun guddattee bakka guddaa geessee tayyaadaa turtii gaarii qabaadha.